Wali ani berada pada itu Sansa guya gafiti sambati baria ayandra iyanda bacu betul iyanda kami ini bahkan cisoju otoman cisajiru bahkan cisajiru ti iyanda kosana jatuh iyanda Manda ini rotate bakkan jiru naannes akka nama samiirraa gaddarbatamuudhaaf jiru inuman naannessee kana booddee nan iyye maatii kootichi nan iyyadhe maaloo na qabaan jedhanii baay'ee gaafa isaa gaddisiisaadha. Nakabaan jedhanii nakabaa gaafa sagalee nakabaa dhaga'anii yanda kudha sa'aatii ta'e maatiin koo baay'ee rabbashaman jechuudha. Hin jeeqaman. Jeequmsa guddaatu irratti ta'e hin kaanii erga kaanii booddee hamma lafti bari'ee jirutti boqonnaa arganne jechuudha. Boqonnaa arganne kana booddee sanbata sana akkuma ta'etti ta'etanii sanbataan na deebisuu dhiisanii guyyaa dafee jechuudha. Gilboot gaafa 14 gaafa 15 oolee gilboot gaafa 16dha. Hospitaala Ayiraatti nageessan. Hospitaala Ayiraatti gaafa nageessanii dhiibbaan dhiigaa kuni egaa saayintifikaalii baay'ee warri ji'oogiraafii baratan eeggeessan barattoota hojjetaa mootummaati. Dhiigni 120 ture. Dhiigni koo jechuudha ol ka'iinsi dhiiga kootii 200 irraa 100 120/80 jedhame suni 200 irraa 100 ilaalaa garaagarummaa isaa jechuudha. Garaagarummaa isaan duraan jedhan garaagarummaa isaa hubachuu hin danda'ama. Isa faana immoo gilukoosiin sukkaara kootii ol ka'iinsa ammas hammaa ol jechuudha. Hammaa olii kana booddee na ilaalanii baay'ee dookteerri miti na qorachaa dhiiga koos maal qorachaa ture. Ilaaleetu baay'ee hin gaddee kana booddee dhiigni koos qoratamee yuuriiniin koos qoratamee jechuudha. Kana booddee baay'ee gaddaniitu yeroo sana qorichaa qaban kaapsuulii kan intiliidhaa jiru kan diyaabeetiksii yookiis immoo dhukkoo sukkaaraa naa kennanii buddee galee ibsaa jalqabee qorfeetti deebitanaan jedhanii nan deebi'ee ijjatti deebitanaan jedhanii ijjatti nan deebi'ee ammas hin deebitaa qoricha deebitee fudhattanaan jedhanii nan deebi'ee sadaffaas hin dhuftaa naan jiran. Kana booddee ani yeroo sana keessaa filannoon koo maalii jedheetan waaqayyoon ilma irratti kadhadhaa. Boloonni koos ilma naa kadhatu filannoon koo maal kan jedhu sammuu koo keessa buleera. Egaa dhuguma akkaataa akkasiitiin dhuguma fayyamaa jedheetanii kana booddee filannoon koo maalirra ta'e Dafnoo torban borii jechuudha. Dafnoo torban borii manaa bahe. Kiloomeetirri biyya hin jiru. Biyya qoree jedhamti. Sun qoree jedhama. Fi gimbii gidduu jiru kiloomeetira 98. Kiloomeetira 98. Isaa as immoo diistaansii gimbiidhaaf as gidduu jiru immoo isintu beeka. Isa isin hiranniisa. Kana booddee Dafnoon manaa ka'ee facaasaa karaa irratti as nan gaanse nama fudhadhee hin dhufne haala qaala'insa gabaasii anaa beektu haala rakkina beektu warri kaan keessan abboota maatiiti. Kana booddee maatii ijoollees fudhadhee hin dhufne wanti nan dhufe gaafa dhufee jedhu facaasaan as galu. Facaasaa gaafa as galu sana lamma harma koo kana unagartu argoo kana qoola waraqata fakkaata kanarraa badaa garaagarummaa qaba waraqata kanarraa jechuudha dhiigna keessa jiru
akkasumattuu hin argitu mini hin argitu sitti mul'ata dhiigna keessanii baay'ee bilaaddiin kun xuuxameera an xuuxameera baay'ee miidhaa karaa tokkoon barataa ilaala barataa kutaa koo lamaffaan baradhanii ijoollee mucaa koo wajjin mucaan koo kutaa koo lamaffaa barataa kana booddee ani qabsoorran ture ofii kootu qabsoorran ture jechuudha jaalma waaqoo taanaan hin baradhe malee umurii kanatti maal barachuu na barbaachisame jaalma waaqoo taanaan waaqoon hirkisee jennaani mucaan koos tuwelvizii anis tuwelvizii baradhaa mucaan koos tuwelvizii barate kana booddee akkaadha utumaan asin dhufiin utumaan gimbiin galiin fuulduraa dhimmichi dhimma sardaasaa biteef waan sardamaa jiruuf sardama keessa waan hin jiruuf hoossaala eenyu ta'ee sardan godhe beektu hoossaala noolee kaabbaasa jedhama goda gimbii jala jechuudha hoossaala kunootti wanti dhugoomsu kunootti ilaa kunootti hubachuu hin dandeessu barsiisaan ilaaluu hin dandeessu ilaaluu hin dandeessu kana booda waraqaa kana fudhadhee akkuma waraqaa naa baasaniitu madiinsi isin isaan jiruuti maqaa iddoo inti isin diraagii shooppii story shooppii achi dhaqee jirta dunaan jiran qoricha tokkitti naa kennan arraba jala kaa'adhu naan jiran inni arraba jala kaa'adhu ishee walakkaa immoo cabsiti gatiiti ishee walakkaa sana arraba jala kaa'adhu naan jiran innaan kana booddee arraba jala kaa'adheetan isheema qoricha diraag shooppii sana sin danda'anii kana booddee filannoon koo sinumayyuu eessarra dhabeettu as dhufuudha kana booda achi sin danneen iddoo lafa qoricha beekan sana sin dannee waraqatuma borsaa kaa'adheetan maalan godha beettu asan dhufu bakka baay'ee sardameera asan dhufu dhufeetanii asumaan bilbila nan bilbiladhee gahaan bilbiladhee jedhu raajiin isgaanuuni mucaa naa erge mucaa sidaanaa erge gaafa naa ergu jiituu hoteelii ishee jedhamtu cinatti na barbaade achumaan isa duukaanaan dhufeetan achumaanii ani badaa soorata si yoo ta'e soorata sooradhu beektu egaa namni dhiibbaa dhiigaa qabu biddeen boqqolloo nyaatu shaayeen dhugu farsoon dhugu waan gara garaa dhugu hin dhugu lallaafaallee hin dhugu jechuudha ani kanaan miidhameera kanaaf qoolan ta'e qoola isa jedhamu beektu amaala hundumtu afaan oromootti isinii gala qoola ta'edha baay'ee nama gaddisiisa maatiin koo gabbaanaan hin gaddu ollinaan hin gaddu yoon akkas manaa bahee maatiin koo kun badaan nana mananii egaa ani isan sina dubbadhe jechuudha gimboot gaafa kudhaa afurii sanaa kaasee mana barumsaatti hin deebiin gaafa qormaatiin moodelaadhaa inni taraansiin duraa gaafa kennamu qormaata sana mixixxeetan naqeetanii qormaata sana gaafa fudhadhu akka egzaampiliitti kanan baadhee waraqata kun maalinni qormaata siiviikiitii fi qormaata hiistiriiti laakun kun jechuun laakun ammas kana akka ragaatti ilaaluun hin danda'amu. Qormaata kana utuun fudhadhuu tan huururaan sira lafatti gombifama jechuudha. Qormaata maalii? Qormaata siiviikii akkuma akkasaatti hojjedheetanii qormaata hiistirii akkas fudhachuudhaaf jedheetanii huururaan sira lafatti gufa. Ilaalaa dhugaa waaqayyoon isinitti hima. Ilaalaa sira lafatti gufa jechuudha. Barsiisonni iyyuu hin qaana'u barattoonni fakkeenyaaf qormaata wajjin fudhadhu iyyuu silaa hin qaana'u. Maal ta'e namichi jedhanii jechuudha. Duraan immoo ijoolleen maal ta'e naan jedhanii dura gaafatu obbo Tarfaan maaliif mana barumsaa hin dhufuu jedhaniis na gaafachaa turanii garuu mana dhufanii namni na gaafatee hin jiru. Egaa rakkannaan egaa rakkisaadhaa badaa yoo akka nama barbaade malee badaa namni nama hin barbaadu ollaan iyyuu nama gata ta'a maal beektu. Egaa rakkisaadha ollaan nama dhiisa ta'a maal gaafa duraa gaafa reefi mana bahuutu dhufu ta'a maaltu beeku. Kana booda qormaata kana akkuma ta'initti qormaata kana fudhateetan manatti galee jechuudha gaafa sana jechuudha laafsa duraa sana dubbii koo wal faallessuu yookiis waliin aggaaca'uu koo miti. Kana booda egaa nan dhufee gaafan dhufu baay'ee
dubbisuun isaa illee fakkeenyaaf nagaa gaafachuutti illee an baay'ee xinqamaadha yookiis immoo danqamaadhas. Kana booddee achumaanii nayeera raajii misgaanuunii kana booddee sardamumaan naa kadhate rakkoo koo argeera naa kadhate manaa kadhate. Egaa waa nyaachuudhaafis darbuudhaafis baay'ee rakkisaadha. Naa kadhatee gaafa naa kadhatee jedhu naa kadhatee dhimma maaluma ta'eetu naa kadhate akka ofii isaatiitti baay'ee dhimmameetu naa kadhate. Gaafa naa kadhatee jedhu boomiti na godhe. Ilaa boomiti na godhe. Gaafa boomiti na godhu immoo maal inni beektu dhiiga boomiti na godhe. Dhiiga jechuudha. Dhiiga ol na deebisee jechuudha. Kana booddee naa kadhatame ufan bara. Namummaa kottan deebi'ee jechuudha. Namummaa kottan deebi'ee nan fooyya'ee kana booddee halkan sanas mataa kanarraa akka helikoophitarii gad dhiyaateetu mataa koo kanarraa na rukuta. Paampurii rukuta jechuudha mataa koo irraati. Na uursu juu mataa koo irraati. Na yuusa mataa koo irraati. Ani nagaan qabu na bawwaafata mataan kun gar malee na bawwaafata. Sarraan kan ka'e jechuudha. Kana booddee halkanuma sanaa ani kompiliitilii dhugaadhuman isiniin jedhaa maalan ta'e beektu firiin ta'e. Mee bagaraan jedhaame. Baga fayyadaan jedhaame. Isiniyyuu baga kana jettan. Baga dhugaa'umsa kana dhageessan. An dhugaadhaan waan tokko foorsii ittiin dabalu waanuma dhugaa waaqayyo naa godhen galateeffadhaan. Waanuma waaqayyo harka fayyisuu isaatii irreessa jabaa sana inni gannaa ergee na fayyisen galateeffadha malee waan biraarra hin jiran. Kun immoo na obsiisu kaleessumayyuu na obsiisuu ni jennaa hin galateeffadhe maal inni beektu faarfannaa utuu kanas jiruutanii faarfannaa maalii akkam barreessu godhe gooftaan beektu anoo fayyee galatan qaba. Siya jechuun maafan dadhaba. Anoo fayyee galatan qaba. Siya jechuun maafan dadhaba. Fayyuudhaaf isa dadhanqe kan jedhutu faarfannaa kana asumatti jechuudha afurri waaqayyo keessa koo kaa'e. Kana booddee faarfannaa kana barreessee danii na obsiisuu didee waazeemaa yookiin immoo jalbultii isaa akkan ishoo galeessaa sanallee faarfannaa mata duree kan akkam faarfadhu na godhe jechuudha waaqa. Na obsiisuu didee obsaa duwwate jechuudha. Dhugaan isin jira. Gaafa fayyinni haa ta'u obsaa duwwate. Bakka gara magaalaa kanattis gaafa elba'u hin turinaan jedhe gaa. Raajiin kun jechuudha asuma turinaan jedhe. Nan ture galanni isaaf haa ta'u. Ilaalaa haala si'anaa haala jireenya si'anaa beektu. Buna kan isaanii dhugu waan inni isaan nyaatan kan isaanii nyaatu. Ilaala iddoo ciisaa isaan naa kenna irra ciise. Jireenyi koo kuni anamma akka siinaatti shaakammaa akka sinna ilaalta kana miti andi koo kunis fuuzii ta'e ispoonjii ta'e akka sin amma na ilaalta kana miti. Amma fakkeenyaaf akkan shaakammaa kana ilaalta miti andi koo kun ispoonjii mana ta'e akka hin lallaabe jechuudha akka ispoonjii andi koo kun dhugaa waaqayyo waaqa jiraataan isitti maal. Maali? Waan waaqayyo namaa godhee nama obsiisuuf galateeffadhu nama godha. Dhugaa bayi nama godha. Galanni isaaf haa ta'u. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf faayina guddaa sana ofirratti arge. Baga garaa seexanootaa gubate. Achi garaa seexanootaa gubate. Hindu'aa darbaa kana eegantu qaana'e. Hin awwaalamaa darbaa kana eegantu qaana'e. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Waaqayyo akkasitti na gargaare jechuu kooti galanni isaaf haa ta'u. Gargaarsa guddaa na gargaare waaqayyo oolmaa guddaa naaf oole waaqayyo. Gaarummaa guddaa na argisiise waaqayyo. Kana booddee galanni isaaf haa ta'u. Ammas gaa fudheen kana jireetanii dhaqee bishaan qarshii kudhaniin bitadheetanii achumaan amma irratti naa kana obboleessi kun jechuudha. Shaanxaa'u keessa jiru. Humna fayyisuu waaqayyoodha argeetan jabummaa waaqayyoodha argeetan
galanni waaqayyo raafata'u kana fudhee gaaban galuu maatii makoollee mataa ishee jechuudha ishee qaraaddoo isheetiin yoo nu baase maatiin koo hin fayyuu namni kan biraa yoo fakkeenyaaf nama namaa kadhatu dhabeettu ayyaana uffataa fayyisuun narra jira garuu isa kana ajaana bahuudhaaf seetanni waan baay'een irratti qabsaa'ee jechuudha. Kana jala na baase jechuudha waaqayyo galanna ta'u. Dhugaa waaqayyo waaqa jiraataa yoon isinitti hime amma namoonni bara kana keessa bara sivilaayizeeshinii bara qaroomaa isaa bitee waan dubbatamuu gara kan biraatti maal godhuu qabazzabuu danda'u yookiin jallisuu danda'u isa miti jechuudha. Kan garaa koo irraa ka'e jechuudha. Kan marrummaa koo irraa ka'e jechuudha. Kanaafan waaqayyoon galateeffadha. Macaafa horii baay'ee mee naabanittuu laata faarfannaa 118 lakkoofsa 13 fi 17 qofa naa dubbistu. Achumaanii hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 naa dubbistu jechuudha abbaan tokko. Faarfannaa Daawit boqonnaa 118 lakkoofsa 13 kuma kana 17. Hojii ergamootaa immoo boqonnaa 4 lakkoofsa 12. Amen. Lakkoofsa 17. Amen. Daawiti darbatamullee akkan kufuutti darbatamee hin ture. Lakkoofsa 13 irratti jechuudha. Waaqayyo garuu na gargaare. Lakkoofsa 17 irratti immoo anoon du'uu nan jiraadhaa gocha waaqayyoo tokko tokko nan hima. Ilaala nama jiraateetu gocha waaqayyoo tokko tokkoon deemee isa nufsiisu waan ta'eef jechuudha. Darbatamuudhaaf immoo yoo ta'e ilaala masaanonni koo baay'ee masaanuun jireenya kooti masaanuun tajaajila kooti baay'ee narratti qabsaa'uudhaan akkan du'u haala mijeessanii turan. Garuu waaqayyo immoo isaanitti darbannaa isaanitti dabarsee nallaan. Darbatamuun lakkuu darbatameen ture waaqayyo garuu na gargaare. Darbatamee ol deebi'ees kiisera shaanteeras hojii korraas dhaqqabaa ta'eera jechuudha akka hin hojjetanne dhorkameera jechuudha. Waaqayyo na gargaare na jiraachise na fide waan ani sooranne illee akka hin sooradhu godhe jechuudha mana keessatti waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Mee waaqayyo dinqii hojjeta jedhame. Waaqayyo dinqii hojjeta jedhame. Dhugumaan isin jedhaa waaqayyo dinqii hojjeta abbaa dinqiiti. Waaqayyo abbaa dinqiiti dinqii hojjeta jechuudha maqaan isaa bara baraan galateeffamu. Egaa faayina maalan fudhadhe jechuudha hospitaalli suni qoricha akkam bitadhuudha isaan amma ajaja baasaniif. Isheen haa kennan jedha koosan ammoo kaansel godhan gararraadha. Qoricha gosa lama immoo hin hambisan kaansel hin goone akkumatti hambisan jechuudha. Kunuutti barjaan ilaalanii. Kana booda filannoon koo egaa asirra ta'ee galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u isa isaan hanniisee jechuudha. Maaliif filannoon koo maalirra ta'e? Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti fayyinis jedha. Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee jedha. Kan biraatiin tokko illee hin jiru. Akkamiire? Fayyinis qaama kan biraatiin jiraare qaama kan biraatiin hin jiru. Hin dadhabame dooktarii wanta dadhabame. Dooktarii warrame dooktireetii raawwatanii waa'ee qaama namaa kana madiikaanii marammaramanii qaama namaa keessaa kana funaanee argaa warri jedhanii hin argan guutummaa guutuutti jalaa dhabsa jechuudha. Aboosaa guutummaa namootaaf hin laanne waan ta'eef waaqayyo nooleejii tamii warra qabaniif aboosaa kana hin laanneef waaqayyo aboonsaa kan inni kennameefi raajotaaf kenne waaqayyo. Haleluuyaa. Dhiiga keessa ilaamee isa bilaaddi keessa jiru diizisi kan sakatta'an jechuudha. Kan sakatta'anii baasan jechuudha. Aboosa raajotaaf kenne waaqayyo. Dhukkuboota seenii keessa jiran sakatta'uunsaa aboonsaa raajotaaf kenname. Haleluuyaa. Amen amen haleluuyaa. Amen amen haleluuyaa. Kanaaf amma
hojjeteera garuu hin dandeenye jechuudha. Ilaame ilaala hin dandeenye jechuudha. Waan tokko naa gochuu hin dandeenye jechuudha. Waan tokko change wanti na godhe hin turre jechuudha. Asittan dhufee maalan ta'e change na godhe jechuudha afurri Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Galanni gooftaa fura qulqulluutiif haa ta'u. Ameen. Kanaaf fannis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokko illee hin jiru. Maqaan kan biraatiin fayyuun kan namaaf ta'u Waaqa jalaa ilmaan namootaatiin hin kennamne jedhame. Galanni isaaf haa ta'u. Garuu raajotaaf kennameera. Galanni isaaf haa ta'u. Humni fayyisuun irra bu'e na fayyiseera. Galanni isaaf haa ta'u. Faarfannaa waan faarfadhu qabu galanni isaaf haa ta'u. Ifama yeroo isinitti ibsitu naadhiisa. Jaarsa immoo faarfachuus dadhabeenitiin galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yeroo isin jiraa kiiliin godhu jedhan malee kanaaf galanni isaaf haa ta'u. Naa galateeffadhaa jechuun barbaade. Egaa maqaan Waaqayyoo galateeffamu tiraanspoorteeshinii aanaa beektu maal si aanaa beektu mataa naadhiisa. Yoo Waaqayyo jedhe immoo isa dhufu isiniin gumaacha. Waaqayyo jedhe Waaqayyo sinaa kenna. Hamma Waaqayyoo gargaar waldaa isaanaan jedhe nan gargaar. Galanni isaaf haa ta'u. Darbee waa'ee misgee kootiifis Waaqayyo nan galateeffadhaa. Yeroo sana gubbaa ture 2011 natti fakkaata. Mana kiraa keessa turan ijoolleen kun jechuudha. Mana kiraa keessa turanii karaa deemee gaafa sanaa waa'ee tiksisaallee dubbadhu macaafa seenaa bara manaatti dubbisuu hin dandeessu. Macaafa seenaa bara isa dura boqonnaa 4 lakkoofsa 9 hamma 10 yaabeestu maaloo ati na eebbi jedhee Waaqayyoon kadhatee lafa bal'aa sanaaf kennee Waaqayyoon kadhate sanyii Yihudaa keessaa ati isaa dhibbidhaan kan isa deesse jechuudha. Sadaffaa immoo diinna kan dhufnetti irreen gargaarsa keenyaa wajjin jiraate aanaa haa eegu jedhee Waaqa kan Israa'eliin kadhate jedha. Tiksisaa dubbiseetanii Waaqayyo lafa bal'aa kennuuf mana bal'aa kennuuf kadhadheen deeme. Maqaan Waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Achii dhufan mana ijaaran mana qulqullummaan ijaaran hojii hojjete Waaqayyo. Isin maal ijaare Waaqayyo? Ganaa isin baay'isa Waaqayyo. Ganaa waan haaraa godha Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan galateeffamu. Kanarra kan caalu immoo dhufee hin galateeffadhaa. Isinis immoo nan gumaachaa ammoo Waaqayyo na gargaara isin nan gargaara. Maqaan Waaqayyoo bara baraan galateeffamu ulfaadhaa. Dhumarratti zayita dibataa isiniin kadhadhaa. Jireenyaaf waa isin fayyisa Waaqayyo dhuguma.